addaan baanii jirra karaa nagaatiin otoo waliin arrabsiin otoo waliin loliin otoo walii irratti cheating hin godhin waliin galle waliin galteen kennamuu guddeetaa asirratti explain gochuun dirqama miti. Yeah, so I'm a girl. I'm single again. Guys, I'm a baka mira ke saba guys. It's okay. It's okay. It's okay. It's 2026. It's okay. 2026 baka hala bargitan fudanni single minute illeti fufna. Amma baka like a lot of things I'm gonna do. So kana wanta efi wallahi min man bocha malif na tergitan ubuliyya lencha si qabsila kufeyu sila kufe wata yu godani kana kasan kadalaga qaban sinigale kamata hoji ufi qaban anille dalaga ke qaba I got a job, I got money. I mean, I'm sorry. Like dubartiin tokko dandeettee jiraatte yoo wanni sun ittiin fakkaatin it's okay. Namni sun illee wanni deeme atillee deemtu innillee deemu it's okay. You can try another one. Gizee baay'ee immoo ijoollee teennallee durba teennallee kamiidhu namni tokko irraa addanuu bahe akka namni sun hiree biraan arganne akka waan bakka safuu tahe akka waan dubartiin takka mucaa tokko immoo jaarsa tokkotti heerumte yoo achi addaan baate safuu tahe it is not safuu. Isin nama waliin arrabsina kabajaadha anda tamaara sau waliin galle wanti kun waliin galle khalas assalaamu alaykum warahmatullah ta'ala bye done. You know, time nama sanillee gubdanii hin gubdanii time keessanillee eeytanii jechuudha. Sinigale hireen immoo qooda rabbiiti. Namni wal jaalateef waliin fuudhu. Namni wal jaalateef waliin fuudhu wanti isin beekuu qabdanii namni silaa wal jaalate nama meeqa wal fuudhee hojii jiraata. Hireen immoo qooda rabbiiti. Isa jalallee dhaytanii please yoo maqaa kee mentioning goone dasna jira. Like sagal Faatuma namni sabana birallee dhuftanii mucaa namni qalas wanni jiru sinitti mee jiranatti fakkaata. Like I mean stop like mira natti dhagaamo kimo mira biraa keessa seenaaf sahaun bareedan ta'u qalas. Obboleessa kiyya rabbiin dubartii bareedduu ta'ana caaltu anarra like injiraami bicha akka inni akka dubartii inni barbaadu rabbi haa kennuufi ani moo xiqqoo haa bubbulu yaa wanta akkasiiti ajandallee hin barbaadu wanni boottan takkittiin hin jiru dubartiin dakka ka dalagaa qabduuti yoo ka fayyaa qabduuti yoo ka birrii qabduuti yoo ka fira qabduuti it's okay maan namni abbaa dhabeen jiraatu maan namni haadha dhabeen jiraatu it's okay like take it easy. Now wanta akkasiiti I'm single again. Amma guys amma buwan bobbochan baka mira ke sabab mala kaleena cabde jirte ega kat onni si cabde giddi man cabde nan jetan baka an urine bu'ee jira kaleena cabee jira onni na baytee jirti hola na fidana tagganam na mulban hola na tibita na taggana wala tagaggan amma why dubartoota banagarachu la like baay'ee argata jirani kun immoo laaganuma tijaartiiti annuma takkatti dhiyaatuun barbaadu amma nagaa kiyya barbaada sammuu kiyya barbaada fayyaa kiyya barbaada dalagaa kiyya barbaada relax gochuu barbaada nama tokko amma jiruu kiyya keessa maannim soon digabaa alfalligam maannim soon amma igaba namni takka zir hojjettan akka zir gizeen ammaamti amma xiqqoo I want to be something to do so I'm sorry I'm not reliable. Thank you. So kanuma barbadani kanuma dhagoo barbadani kana dhageettan kana ammaana sira deebitan yaate kamta. Come on girl, like it's 2026. First of all, you can't move. That's it. I want the sali haman jedhu rabbiini jiru bareeddu himmacho ምናምን ነገር ያራዳ ልጅ ነው nama fayyaalessa nama miskiina nama narratti ቺቲ ወደም በኔ በርግጥ አንሊ ረቲንጎኔ ግን በቃ ይመቸው ያራዳ ልጅ በጣም ምስኪን ነው ምናምን ነገር ጊዜ እንትን የተን ሰፖርት ጎዳኔ ምናምን ፎሎ ጎዳ ላይክ ጎዳ ታፕታቢ ጎዳ ምናምን ነገር በቃ ማቀማከ የማይፈን ጎዴና ማለ ይመቸው ያራዳ ልጅ ነሞጅኛኔ ነሞጅዱግኔ ነሞቡልቲን ጃራነ ጀነቲ ወጅያን ቱሬ ኢንታኔ
jecha rabbi hin barbaanne so eega rabbi hin barbaadeen immoo hin barbaannedha. Yoo rabbi barbaade dirqamaan walitti heerumna wal fuuna. Warra rabbi hin barbaanne immoo dirqamaan nu gochuu qabnu hin jiru. እና wanti absharnaan jettan tokko immoo hin jiru. I'm really stronger like aneega nama jajjabana duuba jira obboleeyyan jajjabana duuba jira. Bargit laayivii tiktookii kanarratti illee fiduu baadhu jechuudha. Sagaleen isaaniillee dhagahamuu baatullee hangafa ijoollee obboleeyyan lama dhiira keessaa sanuu obboleeyyan keessaa obboleeyyan waxaxee akka gizee kinuu obboleettii waa balleessitee hudduu keessa tumanii badhasii jedhanii qe'ee ari'amsanii himti. Yoo awwaa ta'e maal nu jalaa taate me karaarra darbaa jira mana keessanirra taraa jira maal siif hin dhufu faaxuu mindin maal barbaadda nama naan jiru maatii obboleeyyan akkasii qaba tokko keessaa sanuu lama ka haadha kiyyaa ka abbaa kiyyaa akka garaa tokko baan barga abbaan kee jaartii mata akka qaba gan so wanti ani explain godhan maanachirra deebi'ee hin jiru just waan beekuu barbaadan kan moo ta'e thank you kana amma dhageettanii wanti dhuftanii gaagaataa dalaydaniif hin jiru. I want to be single. Bakka single ta'e du'uu barbaada. Diqaba dawwalanii sa'aatii miidiyaa irratti isaan ana jalallee bilookii ta'an jechuudha. Waan deemaa ture kaleessa argaa turanii eegasii maal it's okay ምንም ችግር የለውም it's okay ምንም ችግር የለውም አይሰማሽም መታ akkasitti dhagaame dhufnu jecha akkasii sanuyyuu obboleeyyan qabaatanii jecha akkasii naan jechuun isaaniiti sa'aatii sanitti miira guddaanatti hore toltullee maraatullee maatiin singatu sinii galee gizee awwalallee akkas godhaa ture xiqqoonatti muffatanii turanii akkuma ta'inillee taaf araarfadhullee jechuudha. So kufullee islaamaatii maqaba jechumaaf hangafa obboleeyyan hangafa ka sagaleen isaanii hin dhagayamne ka dalagaa ofii dalagattu ka namni hin beekne namni ollaa'uu beeke malee sargii namaa hin beekne ka deggisii namaa hin beekne ta dalagaa dalagattu ani waggaa takkatti dhufee miidiyaarra beekaan jedhee san dalagee maal bukeesse yaa'u juu faxaatinatti hidhamaa gochuu hin danda'ani dhiisillee naan jedhan jechuudha uumaa gochuu hin danda'ani so akkuma saniin haala tokkoon sirreeffatu fi yaala'ani inni kan biraan mootu ummata kana ummata akkatti na bira dhaabattanii even namni gizee tokko tiktookii banatee namni wayin arrabsuudhaaf gizee laayivii banatee seenu sammuunii kana batala eega wanna ajandaan dhiyoo tanaa dhufeeti namni takka sagalee kiyyan kaasu lekka anaa sagalee kiyya namni maqaa kiyya kaasee waanaan jechuu koomentiin keessa mucattii amma dhiyoo tana heerumte san amma tada'uu kaate san jechuu maqaa isillee meeshiniin godhu kanurraa bitaa isiniin jedhaa turte san jechuudha. Awwala naqee qufseente koomentiin keessaan argina yaada isii jijjiirtee qalbii goote innaa maal jettarree bitaa kanurraa bitaa yoo isin nurraan bitiin jettee moodii qayyarte. An barqat argaan turree namannatti koomentiin keessan jarjarsina bakka like dura hinaafaa dhiisaa maalii godhaa yoo barbaadan dalagadhaa manaam jettee moodii sanii dhuftee egas immoo koomentii keessan argina jarjarattiin garas jirti manaam jedhan. Nama mucattii fuula qalaasaa san jechuun kajaarsa gabbartee teerumte san jechuun isinuu deebii deebistanii fi jirtanii ana sirra taa'illee deebii deebisuun dirqama miti. Like mucaa ijoollaltee ajandaa minaamin ajandaa laal ani ajandallee barbaadee miti gaafasanii wannatti dhagaame haasee kun miidiyaadha nama arrabsinii maqaa namallee meeshiniin goone waan nama jedhu responsibility itti fudhadhu. Calliseetumaan akkuma mataa kee keessa dhufeen calliseetumaan nama haasa'uu miti jechumaaf. Inni kan biraa immoo waa'ee mucarraa kuni macarrashaan mi'uunu yoo na dhageettan kun yeroo dhumaa kiyyaa ta'a. Addaan baanee jirra karaa nagaatiin otoo waliin arrabsiin otoo walii hin loliin otoo walii irratti chiitii hin godhin walii hin galle waliin galteen kenna.